Daraartuu oduu qindeessiteef baay'ee galateeffannaa. Amma immoo turtiin keenya waa'ee furdina garmalee itti fufaa Dr. Sanbataa Guuttataa Associate Professor University Finfinneetti Department of Internal Medicine and Cardiology nu waliin jiru jechuudha. Egaa Dr. waa'ee furdina garmalee ilaallee egaa daawwattoonni keenyas safaratanii ilaallataniiru jedheen abdii qaba. Mee furdinni garmalee kuni irratti haasawuuntu maaliif barbaachise? Rakkoo akkam akkamii namatti fiduu qaba? Alaallu. Egaa amma furdinni sun jiraachuunsaa nama tokkotti gan akkuma fageenya yeroo ilaaltu ba'aadha. Miti amma namni qaamni isaa sirrii ta'ee fi namni furdaa wal qixan fiigu yooma waa baqachuun illee dhabe. Garuu karaabaatii lafa kaa'atan dhabdanii rakka. Anumtiyyee isuma baatuuf gargaara jechuudha. Inni gaan karabaatii kan baatu suni boombiidha. Boombii jala jirachuudha. Egaa mee ilaaluu dandeenya warra inni fiduu danda'u qaama inni hin miine egaa jechuun dhukkuba kamiifiyyuu qaama keenya keessa nanna keenya keessa dhukkuba kamiifiyyuu sababa ta'uu danda'a. Mee sammuurraa hakaan tokko strookiidhaaf furdinni garmalee yeroo jiru warra namoota kaanirra baay'ee harka baay'eedhaanitu sanaaf saaxilamuu danda'u. Lammata onnee irratti kana dhukkuba onneetiif garmalee saaxilamuu danda'u. Maaliif yeroo furdinni garmalee jiraatu coomattu baay'ataa deema. Coomni yeroo baay'atu kolesterooliin hin dabala. Maaliif cooma sana jechuun maalidha? Akka kanaan dura waa'ee coomaa yookiin kolesteroolii haasofnetti namni wanta hin barbaanne sana hin kuusa. Stoorii kaa'a jechuudha. Stooriin sun cooma ta'a. Coomni suni dhukkuba onneetiif nama saaxila fakkeenyaaf jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa isaanii garmalee dabaluu danda'a. Sunis dhukkuba onneetiifis nama saaxila, dhukkuboota biraadhaafis nama saaxila. Kaan sukkaara, dhukkuba sukkaaraatiifis nama saaxila. Egaan sukkaara yeroo haasofnu waa'ee insuliiniiti. Insuliiniin eessatti oomishama? Paankiriyaasii keessatti yookiin rajiijiidha keessatti oomishama. Rajiijiillee akkasuma inflaameeshinii isaati paankiriyataayitis akka inni madaa'uu fi saaxiluu danda'a. Kaan harmooliis dhiira irrattis haa ta'u waa'ee ijoollee godhachuu irratti illee infertiilitii sanaaf illee sababa ta'uu danda'a. Waan irratti quunnamtii saalaa irratti isaaf illee akka dhibee tokkottidha kan inni kaafamu. Deebi'ee wanta furdinni sun yeroo jiru coommi nannuma keessa bakka argatetti kuufama waan ta'eedhaaf qoonqoo keessatti illee yeroo inni kuufamu jira. Jechuun as keessa kuufameetu hin dhibbisa. Yeroo sana maaltu ta'a halkaniin kurruufu jechuudha. Yeroo kurruufan wanta walitti dhufuu fi maal ta'u? Inukkaamamuu ka'u jechuudha. Hirriba keessaa ka'u. Kanaaf hirriba keessa jechuun ammas deebisanii rahuun ka'u. Kanaaf rakkoo hirribaallee fida. Sleep apnea nukkaamsa. Achi rakkoo hirribaallee fida. Sombarratti warra akka asmaa fi hidda dhiiga sombaa keessa jiraniif illee dhiigi kakantare kuufamuudhaaf pulmonary thromboembolism warra akkasiitiif saaxila baasa. Tiruudhaaf akkasuma dhukkuba waan tokko coommii tiruurraa kuufamaa deema. Deebi'ee tiruun sun illee akka inni dhibee tiruutiif geesse illee gara inni hojii isaa dadhabuutti sanaaf saaxiluu danda'a. Deebi'ee cirracha hadhooftuu tiif illee sababa ta'uu danda'a. Goolstoons kaanseriidhaaf kaanserii gosa adda addaatiifis sababa ta'uu danda'a jechuudha. Furdinni garmalee sanaaf nama saaxiluu illee danda'a. Kaan maalidhaa? Buusaa nannaarratti waan cabsaa arthritis sanaaf sababa ta'a. Hidda dhiigaa kan miillarra jiraniif hiddi dhiigaa isaanii fufurdatee dhiiga kuusa keessatti warra akka vaarikoosii fa'iif vaarikoos veins sanaa fi veenoonni dhukkubsachuu danda'u jechuudha. Gaawwatii arthritis cabsaa mannaa ta'e sanaaf illee nama saaxiluu danda'a jechuudha. Yeroo kana ilaallu egaa ba'aa ta'uu isaa caalaa dhukkuboota nanna keessanii fi nama saaxiluu danda'a jechuudha. Isaan kana kan rakkoon dhibeen fiduu danda'u. Egaa furdinni garmalee koominitii keenya keessatti barannoo tokkoon mallattoo sooromaa godhanii kan fudhatan jiru baay'inaan jechuudha. Kanaaf boorciin yoo qabaate namni tokko
kabaja qabaa sooromaadha jedhamee yaadama. Barannoon suni kan weestarnii gaafa laallu garuu namoonni sooromoon baay'een isaanii garmalee qaqalloodha. Biil Geet fa'aa ilaalle mucaan feesbuukii hojjete sunillee ilaalle namoonni sooromoodha jedhamanii baay'een isaanii qaamni isaanii sooroma sana ibsuudhaaf hin furdanne. Barannoon kun akkamitti jijjiiramuu qabu? Inni gan maalirraati haala hawaasaati. Hawaasni garii lixaayi nyaati isaan qabanii warri foon gosa foonii ta'an turre rakkasaadha malee warri gosi fuduraan kuni muduraan kuni qaaliidha yookiin mi'aadha jechuudha. Deebisee immoo isaan qaama isaaniitiifis yeroo kennaniitu ispoortiis illee hojjetu mana keessaas qabaachuu danda'u sanaafi kanaaf furdinni achitti rakkoo agarsiistuu rakkinaati. Agarsiistuu iyyoomaati. Nu biratti immoo maalidha? Nu biratti kan baay'atu sila jennee maal nutritionii isa gara gadiiti. Leezan 18.5 gadidha. Kanaaf isatu baay'ata waan ta'eedhaaf namoonni qabeenya qabanii waan fooyya'aa nyaatu nu biratti. Waan fooyya'aa sana harki baay'een hin argatan waan ta'eedhaaf. Waan fooyya'aa gosa foonii kana nyaachuu hojii fakkeenyaaf uummati baay'een nu biraa ofiisaatii deemee hojjeta. Nan isaaf hin socho'a ispoortii hojjeta jechuudha sun. Warri qabeenya qaban garuu nu biraa taa'aniitu birri isaaniitiin hojjisiisu waan ta'eedhaaf isaanii furdinaaf saaxilamu jechuudha isaan kanadha. Sunigaan gara magaalaatti yeroo dhufnu immoo ittuu garmalee dabalaa deema. Sun ni duramma akka mallattoo qabeenyaatti ilaalamu amma garuu gara magaalaatti yeroo dhuftu ammumayyuu sirraa jira hubannoon dabalaa jira jechuudha. Dur mallattoo qabeenyaa ture amma garuu mallattoo qabeenyummaa akka mallattoo qabeenyummaatti fudhatamu inni qabu hir'isee jira hir'achaa dhufeera. Egaa wantoota baay'eedhaaf nama saaxilaa wanta kana yookaan ittisuu qabna yookaan namoonni qaban immoo to'annoo jala oolchuu danda'utu irra jira. Furdina isaanii gara noormaalitti fiduu danda'utu irra jira. Mee akkamittiin ofirraa ittisuu qabna akkasumas yoo qabaanne immoo akkamittiin kontirool gochuu qabna? Kun maalidha? Erga furdinni garmalee dhufee ofirraa buusuun hedduu ulfaata. Ulfaataa yeroo jedhu namni utuu ittisuu danda'u gara sanatti akka hin deemneefidha. Ittisuun hin danda'amu maalidha? Akkuma ammas la jenne wanta sana nama saaxilan jiru. Keessumaa warri immoo maatii keessatti qabanii nyaata isaanii sirreessu. Nyaata sirreessuu yeroo jennu baalaansi daayitiidha. Gosa fooniif gosa faatii kan warra hir'isuudha. Deebi'ee sochii qaamaa gochuu guyyaatti si'a daqiiqa 30 fa'aa torban keessaa yoo guyyaatti godhanii irra filatamaadha. Daqiiqa 30 fi wookii gochuu wookii yeroo isa ariifatanii deeman miillaanii sana gochuu jechuudha. Sochiin qaamaa nyaata sirreessuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kaan egaanii warra akka fakkeenyaaf sijaaraa xuuxan irratti yookiin dhibee biraa warra qaban warra akka sukkaaraa warra qaban irratti kun nyaata sirreessuuf isaan irratti immoo baay'ee barbaachisaadha. Nyaata sirreessuu fi sochiin qaamaa suni hedduu barbaachisa jechuudha. Deebisee warri egaan akka keenyaatti illee nutritionistii sanaaf yookiin daayitishiyaanii yoo qabaachuu baate. Kanaaf warruma amma sila sanaaf nama saaxiluu danda'an jennerra warra akka sochii qaamaa nyaata sirreessuu amaloota garaagaraa warra akka dhugaatii xuuxuu an akkasii kanarraa of eeguudhaan deebisee immoo yeroo yerootti sana ilaallatanii beekuun barbaachisaadha jechuudha. Ulfina ofii dheerina ofiitii wajjin wal madaalaa fi madaaluusaa baruuni itti fufee maal gochuun qaba isa jedhuufillee of qopheessuudhaaf egaa gosoonni sochii qaamaa furdinni egaa adda baasnee hin dubbanne gosa garaagaraa jira. Kan borcii jira, kan miilarraa jira, kan harkarraa jira, saggoorra jira, kan dubartootaaf kan dhiiraallee garaagaraa iddoonsaa central obesity, gynecological obesity, android obesity kan jennuun jira. Sanneen sanaaf illee ispoortiin godhamuu qaban jiru. Akkuma jenne immoo nyaata nyaachuudha. Nyaata nyaannullee hammam ofitti fudhachaa jirra kan jedhu. At least tilmaama isaatu beekne kaaloorii fudhachaa jirru hammamiin immoo baasuuf deema yookaan immoo sa'aatii fakkeenyaa fi yeroo baay'ee biyya keenya keessatti rakkinni jiru gara halkaniitti kan baay'inaan nyaannu.
halkan immoo energy fudhanne kana loosing goone yookaan immoo ittiin fayyadamnu yeroo baay'ee dippooziitii goona isarratti dhumarratti maal jettu? Eegaan kun sagantaa baay'ee waan dheeraa barbaaduu danda'a tarii daayitishaaniinis irratti koomentii gochuu irra jira ta'a. Inni guddaan garuu yooma daayitii warra fakkeenyaaf ciisicha booda waan sasalphaa nyaachuun tarii nannaaf sanatu irra fudhatamaa ta'a. Sochiin qaamaa garuu reegulaar yeroo hundumaa yookiin yeroo barbaachisaa torban keessa saganteeffatanii sana gochuu warra kun gan yeroo baay'ee warra taa'umsi itti baay'atudha. Namni kaan garuu silumaayyuu hojiinsaa sana deemee taaksii qabatee achi miillaan deemu kan hojjetu yookiin immoo hojii konistirakshinii humnaan kan hojjetu already sun ispoortiidha sababni isaa fi garuu sana gan adda baasuu barbaadachuudha. Nyaata nyaatu sana tarii waa'een kaaloorii kunis nyaata nuyi qabnu keessa kaaloorii hammamii qabasa jedhus tarii addaan baafnee sagantaan tokko qophaa'u barbaachisa jechuudha. Egaan daawwattoota keenya turtiin keenya har'aa waa'ee furdina garmalee goone kan hangamaa ture Dr. Sanbataa Guuttataa Associate Professor University Finfinneetti ibsa bal'aa nu godhanii jiru. Sagantaa gara biraatiin immoo nyaati biyya keenyatti jiru akkuma isaan jedhanii hagamsaatu kaaloorii hammamii qaba akkamitti fayyadamuu qabna yeroo akkamii nyaachuu qabna kan jedhu immoo sagantaa biraa qopheessinee isiniin geenya. Egaa furdina garmalee ofirraa ittisuudhaan akkasumas immoo furdina garmalee akka nutti hin dhufneef waan barbaachisaa hundaa gochuudhaani ofii keenya sheeppii keenya akka eeggannu isiniin jechuu barbaanna. Torban sagantaa biraatiin walitti deebinaa. Haga torbanitti gaaffii yoo qabaattan 7024 irratti bilbiluu dandeessu. Waan nu waliin turtaniif galata guddaa qabdu. Nagaatti.